Akkam jirtu har'a waa'ee dhukkuba toonsilii maaltu namatti fidaa akkamiin ofirraa ittisna waan jedhu gabaabatti kan ilaallu ta'a nu wajjin tura. Subscribe. Toonsiliin qaama keenya keessaa waan akka gumaa foonii ulaa qoonqoo keenya keessatti argamu yoo ta'u, xuraawaa fi jarmoonni garaagaraa akka gara ujummoo qilleensa keenyatti hin seenne kan calaleetoo hambisuuf gargaarudha jechuudha. Dabalataanis ofirraa jarmoota illee oomishuun kan jarmoota nurraa dhorku keessaa toonsiliin isa tokkodha. Yeroo tokko ammoo osuma loluu harka keenya jechuudha. Ofuma isaatiif iyyuu infekshiiniidhaan ni qabama. Yeroo kanatti dhukkuba toonsilii jedhamuuf saaxilama. Dhukkubni toonsilii yookiin immoo huuba qoonqoo jedhamu kun kan nama qabu orgaanizimoota xixiqqoo keessattuu baakteeriyaa fi vaayirasii irraa yoo ta'u, dhukkuba kana namatti fiduudhaan baakteeriyaan sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamudha. Dhukkubni toonsilii baay'inaan nama ga'eessa caalaa daa'imman kan hubudha. Dhukkubni kun yoo nama qabu mallattoolee hedduu agarsiisuu danda'a. Kanneen keessaa dhukkubbii qoonqoo yookiin immoo harsaasee, mormi dhukkubuu, yoo afaan bananii ilaalan harsaaseen garmalee diimachuu, mataa dhukkubsachuu, dhagna gubuu, nyaata jibbisiisuu, gurra dhukkubsachuu, foolii afaanii balleessuu, xannachaa dhiiteessuu fi kanneen kana fakkaatanidha. Daa'imman irratti garuu mallattoowwan kana hunda eeguu hin qabnu, balaqqamsiisuu fi garaa dhukkubsuu qofaan of ibsuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Yaala isaa ilaalchisee sababa ka'umsa toonsilii sana irratti hundaa'uudhaan qoricha barbaachisu, qoricha liqimsamuu yaalamuu yookiin immoo hanga toonsilii kutanii baasutti kennamuu danda'a. Dhukkubbiin kun garmalee waan daddarbuuf namni dhukkuba kanaan qabame hanga mana yaalaa deemee fayyutti warra kaanitti qufa'uu, haxxiffachuu, osoo harka sirriitti hin dhiqatin waliin nyaachuu dhiisuun maatii kan biraachi akka hin dabarre gargaara jechuudha. Keessumaa daa'imman qoricha mana yaalaa nuuf kenname guutumatti fudhannee fixuu baannaan rakkoo biraa irra nu buusa. Rakkoo toonsilii irra darbee qaamota biraa akka onnee fi kalee irraa miidhaa waan geessuuf gara mana yaalaa deemuun dirqamadha jechuudha.